deebi'anii gaafa achi deebi'u ka amma ka lolli dhumu beeka yoo inni achitti albasotti dhumu yoo inni albaso irraa gad deebi'u garanatti eegan. Amma maal godha sitti fakkaate halkan marsaniiti ibiddaan guban kaampii meeshaan ammallee leenjisoo keessa jira. Leenjisoo maal jedhaniittis itti dhaadatan ka burquqqee sitti bobeesse ana miilikoo jiiltee teettu tanaa jedhaniin jechuun qaama isaa akka isaaniititti kaampii isaanii mara gubanii meeshaa agartii halkan itti waan duudanii ofumaa qawwee walitti tokko isaa turanii gaafsan akkas jedhanii miilik biraa deebi'ee gala jechuu akkasumatti dhiyeessee biraa gala gizee sadaffaati jechuu oduu addaan hin bahin. Amma ka azuuleen geenda ka azuulee jechuun warri duraan hin dhageenye yoo jiraate namni keenya ka dhume namni arsii ka dhume guddaan azuuleetti. Azuuleen sun diidaa keessa jirti. Azuuleen kaataa'ee ji'a sadi taa'e ji'a sadi jechuun amma ka badheessa lolli ka jalqabame miilik biraa deebi'ee inni achi keessa ture maal goonaa jedhan. Arsii amma sobneeti gaafa nu qophoofne akka dhufanii asitti nu waraanan goonaa jedhaniin. Gaafa kana warri kitaaba kiyya dubbitan ditteelii argitanii jirtanii namitti takkatti dubbatan namittiin sun kaa haqa ammaa garuu namni maqaa dhaga'uun ooltanii maqaan isii halkoo jedhaniin. Asiin maqaa halkoo kana kennuu baay'ata natti fakkaate maqaan isii halkoo jedhaniini halkoon tun nama jaarsa irraa du'an hiyyeetti heexoo fi tamboo gurgurtii'an. Amma namicha tokko itti erganii namichi sun Alii Maaree jedhaniin. Alii Maaree kuni walloo dhufe jedhan afaan Oromoo beeka. Itti erganii dubbatee horii illee waan nyaatullee itti kennee uffatallee itti kennee amma oduu akka guurtuuf godhan. Nama duraan namni tokkicha wajjin badhu beekta wanni beeknu sila jiraatu. Miilik nama tokkicha arsii akka arsii waraanu godhee hin beeku. Namni tokkichi arsii duulee hin beeku. Arsii illee fuudhee nama biraatti waraansisee hin beeku. Namni tokkichi waan hin jenneef amma namnummaan isaanii dhiyaateetiin itti dubbatu waan hin jirreef namitti tana itti dubbachuu barbaadan. Namittiin immoo kaa waan biraa afaan biraa jechuun barbaadu namichi warri natti himee achitti kaayisiin oduu kana itti guurtee namicha tokko dadhabaa tokkotu jira. Roobalee kullaa jedhaniini ofii akka nama ja'a ofii jedhanii nama bitti beeytu achitti itti himti. Maal jettiin? Amaari dabeessaa hin sodaata. Halkan akkanaa kana isaan dadhabanii akkana godhaa gaafa kanaa kan achitti marsanii fixuu hin dandeettanii gaafa akkanaa koottaanii gaafa isaan qophiilaana godhanii beeytanii akka itti dhaqu. Raasdaargeen kana kaa isaan walitti himanii gadabiif sirkaa diidaa amara walitti fidanii walitti kaa namni 100,000 walitti kalaakamu na fakkaatan beekamu 3 times more than before jechuun waan biraati haga bakka nafni achitti yoo isaan marsan ka raasdaargeen qophaa'ee jira qawwee gara 5,000tu jira achirra boolloo san gubbarratti haga tokkichi arsiin fardaan ol seenutti qawween tokko sinaa yaaniin haa ol seenu yoo isaan ol seene gamaa gamanaa marsanii ji'a sadiitii boolloo qotanii eegaa jiranii yoo arsiin itti dhufu baatee itti seenu ilmi isaa tokko sodaateetiin qawwee tokkose qawwee tokkofnaan namni martuu tokkosuu calqabe silaa oduu inni jarri akka inni jedhe pilaana isaa taatee namni martuu ol seene kaseen akka achitti dhumu sunuu diqqaa miti halkan san nama 12,000 dhume 12,000 kunniin ka sobaati miti evidensiyoon nooti miti kalaakkaame raasdaargeen nama hagam akka ajjeese maqaa wachuuf waan ta'eef haga ajjeese mee naalaakkaa jedhanii tokko tokkoon deemanii 1 2 3 4 jedhanii namni gaafsan inni ajjeese 12,000 akka ta'e argisiisa. Kana immoo akka barreesse anallee miti dasalveaki nama afaan amma kitaabee jira afaan Faransaatiin kitaabni sun nama 12,000 fitee inni immoo kanaa hin gaabbe akkamitti nama 12,000 ta'a namni baay'een tuhafee hin fidnaa jedhe. Amma ka yoo dhageettan amma dhugatti yoo qaqqabnee ilaallu amma dhugatti reeffi nama 12,000 kuma bakka tokkotti maal fakkaata? Reeffi nama 12,000 12,000 jechuun reeffa nama 12,000 bakka tokkotti amma imaajinii godhuu hin danda'u mataa kiyyatti. Garuu onnummaan isaa sunuu namichi isaa ka katabe Gabrasillaaseen sun 6,000 jedhe inni gad diqqeesse 6,000 yemmuu sun waa diqqaate jala kenna 6,000 jechuun waan isaanuu admiitii godhan mataa isaaniitu amaarrummaanuu azuuletti nama 6,000 akka dhume hima. Ka disalviyaak silaa 12,000 jedhaa ani disalviyaakin sun waan asirratti dhaga'ee katabeef ka isa irra amana. San callaa yoo miti ka amma moonni jedhu amma raasdaargeen sun namni 12,000 dhufe jedheen ga'u nama gaafsan jalaa dheesse nama gaafsan jalaa baye mara fardaan guyyaa 3 ari'aa ture jedhan namni kun ka jalaa dheesse guyyaa 3 namaan itti dulumaan fakkaata gartanii nama kaan harka muran argan hin ajjeessan diqqaa guddaa oduun jedhin guyyaa 3 duutuu itti duulaa tureet ijoollee isillee adabee jedhan maaliifi
waan istiraatejii isaa hin eeyneef kan oduu inni akkasitti eeganis akkasitti dhumaafii ture. San callaa miti ka amma ka walaloo isinii fida. Walaloo jechuun ka amma Arsiin jeenallee hin faarsaa, nama dabeessallee hin arrabsaa, ka balleessallee hin arrabsaa. Kana ka sirbe gadaa xiillaa jedhan ka beekame biyya Arsii yoo sanitti gadaa xiillaa yani maqaan isaa isatu jedhee sirbe Azuula irratti. Wanna jedhu ka amma isinii haa dubbisu. Roobaleen ka nama biyya gurgurate jechuun inni wallaalallee ta'u ka biyya gurgurate halkoo duusiiran tarre miilikillee waan isiin goote kana jaalateet maadariyaa kenneef jedhan biyya Arsiitti halkoo daargee maadariyaa jechuun lafa warra kun makaanintii kenneef maaliif isiin oduu akkas godhuu baatte lolli sunillee hin dhumu na Arsiilleen hin mo'atamu isiin halkoo daargee jedhanii kana maal jedhaniin ka irra sinii jedhaa hin dubbiftanii gariin keessan roobalee kullaa loon malee sirka adaa qullaa loon duruu diin irraa oofe sirka konkaamofe ija ilmoo gaalaa baalli dhaye korma keerii kaayoo gaarri daye kuun du'e kuun fagaate biyya bada soolee of jibbaatiniyyaa jedhan. Dhageettanii irra deebi'u roobaleen kullaa namicha sanii namicha gaafsan komaandara ture roobalee kullaa loon malee sirka adaa qullaa loon bareeda kaa loon sirka hin beeytanii loon malee sirka adaa qullaa loon duruu diin irraa oofe sirka konkaamofe ija ilmoo gaalaa baalli dhaye korma keerii kaayoo gaarri daye namichi sun jayna beekame gaafsan qe'een jiru achi keessan turre waan ta'eef kuun du'e kuun fagaate biyya bada soolee of jibbaatiniyyaa isa gosa isaattu sooleessanii namicha kana kanaaf akkasitti arrabsa jechuu kiyya kun akkuma hunnooti. Hagam rifata guddarratti itti fitee dhagaanii amma ka Azuule dhufnaan ka amma beeka Azuule geenne jechuun namni halkan tokkichi 12,000 eega dhume kun immoo eega madaa'e kun eega harka irraa murame jaarsotiin amma wal gaafachuu calqaban maal goonaa amma achi kunoo lollee maal goona jennaan gariin lakki harka kenninaa jechuu calqabe harka kenninaa dhumnee harka nufitu harka nurraa muruu calqabanii namni dhumee harka kenna amma kaa hedduu kana suufaa kusoo sun harka kenne hedduu kana garuu yoo inni namatti mudiidaan keessa deemee nama lakki harka kennaa jira jedhu namni kenna dhumee akkanatti jettaa isuma ajjeesan. Dhageettanii inni amma agartanii inni amma namni amma gizee amma lolaa dippiloomaasiin hin barbaadamtu beeytanii ka barbaadamu leenjisoo inni dhaqee amma jara kenna lakka amma lolli kun haa dhaabatu jennaani dhiiga kan oduu argitu lafa reeffa kan oduu argitu lola dhaamnaa hin dhumna malee ani isuma san namni isa ajjeese gosa kasheedaa jedhanii gosa kasheedaa didaan keessa jirti gosa guddallee miti achitti ajjeefame dilbatoo qilxuu silaa jiraa dheessee badee akka jennaan dilbatoo qilxuu sunillee nama guddaa ture inni harka kennennaan ajjeessu kaanan jaal dheessee bade namni gariin kaa akkanumallee ta'ee harka kennuun barbaadu beeka aguma amma namni haganallee dhume ittuma suufnaa hin dhumna malee harkuman kenninuu jedhanii kun waan jedhan kun maal jedha amaarri waaqaa qawween bakakkaa kadheette fagaadhu ka gabbarte jabaadhu jedhan gabbara amma dubbiin gabbaruu san waan didaniif dhumanii eega gabbartan kadheette jabaa fagaadhu jechuun baalee dheessi jechuu gaafsan baalee hin qabamne baalallee biyya Arsiitti akkuma beektan baaleetti galaanii jala baalee jechuun ka fagoomi amaarri yoo dhufaasanis kadheette fagaadhu ka gabbarte jabaadhu jedhaniin kun maal jedha amaara ka dhufuun oolle nu ka gabbaruun oolle maaliif namni keenya Azuuletti dhumee jedha maaliif dhumne namni 12,000 sudhiin isaa maali akkamitti isaan gabbarre jechuu beeytanii kun daa'ilamaa guddaa kana ka itti sufe hin sufe kun amma harka kennuu jalqabe nama hedduu jira maqaan liistiin guddaa amma tokko tokkoon harka kennuu jalqaban ka amma haga ammaatti beeka Arsiin hin mo'atamne oofishaali hin mo'atamne ka lolu ammallee ima jira leenjisuuf allee lolaatuma jiran diidaa keessatti achirraa itti lolu sufanii amma ka raas daargeen yoo laalu ila kana isinitti hima kuni ka amma bakka Azuulee kana oduu bakka Annooleen hin geenne biyya Arsii keessatti warri aqnii kana shooman warri mootummaa dura biyya kana raas daargee bitaa ture 1950s namni umriin isaa guddaa ta'e yoo jiraate mooji Haayila Sillaaseen raas kaasaa erge raas kaasaan kuni akaakayyuu raas daargeeti intala ilma isaati achitti dhufee dhumaa namichi kun wanti inni ajaju bakka abbaan isaa nama itti fixe san dhaqee ilaaluu hajame Azuuleen dhaquu barbaada farda 6,000 ajajee Arsii dhaqaa jedhaan Arsiin bakka isaan itti fixan san dhaqaatii kabaja'aniin koottatii bakka san
waggaa 1950s Arsiin dideet warra nama achitti ka nama tokko kaajamu keessaa guute achitti 6,000 nama 6,000 dhaqeetti kabajaa turan kan namni du'u sana gartanii kanuma itti fixan san akka wannootitti kabajaa turan jechuu kiyya azolee san Arsiin didee kan abbaan walitti nafxanyaa walitti guuree gara biraatii fidanii achitti dhaqaniitiin bakka san kabajaa turan amma ka Annooleen geenna ka Annoolee ka amma ka argamu biyya Arsii gara bakka loli baay'een iddoo sanitti ta'e beeka amma dibbeen achirraa fagoomii doddoonni achirraa fagoomiti bakkeen haroona uummataa achirraa fagoomiti bakkeen amaarri itti dhume bakkeen hedduu oduu bakka marattuu albasoon malee iddoo sanitti dhuman lolli achi ta'aa ture amma waan bakka san achitti filatameef ani hin beeku raasdaar jedhama maal godha torbaan sadi keessatti azuule duubatti nama walitti qabnaa jedha nama walitti qabna jechuun nagaa goonaa amma hin araaramnaa jedhan hin araaramna jechuun hin fidna jechuu beektanii araarama wanni araaraman jiru namni ka amma ka jiru garii maal nu waaminnu jedhallee odumaamamu warri achi jiru ka jedhu immoo maal jedhan araara goonaa hin fixannaa dubbii dhaamnaa jedhaniin namni tokkichi eboo qabatee hin dhayne lolaaf hin dhayne inni achitti waan godhu kana qophaa'ee beerallee koottaa dubartillee haa dhuftuu dhiirtillee haa dhuftuu jedhanii achitti yoo gayan waan kana godhan harka muruu calqaban kana wanni godhameef ka amma ka wanna godheef hagammaatu naan galu amma akkuma isinitti bal'isee himuuf waan kun Hirooshimaaf Nagaasaakii tokko fakkaata lolli dhumee jira lolli dhumee wanni maan san gootuuf hin jiru wanni akkana godheef dokumentii tokko ka arge yoo akkas hin godhin Arsiin harkan kennuu jedhan yoo akkas hin godhin harkan kennuu jedhan maaliif du'an sodaatu namni yoo sani ka ammaa kana irra sodaata malee yoo san du'an sodaatu ilaa wanni afaanii oduu isin badin isin himaa namicha tokko qabanii jiran shiftaan guutee jira shiftaan beeytanii waan shiftaa nama isaanii loluun shiftaan kun mataa qore mataan isaa dheeratee jedhee gaafa tokko qabanii nafxanyaan goondeetti dhiyeessan ajanii mataan kun dheeratee amma atillee shiftaa yoo mataa kana ofirraa haaddee si dhiifnaa jedhanii sin ajjeefnu mataan irraa haaddanii jedhaan mataan irraa haaddanii jennaan sirraa haannaa mataa kana yoo haadatte nafsee keen ajjeefnu jedhaniin tolee mee akkasii miti gabaa yoo namni dhufe gootanii mee namni haa dhufu yan gabaatti nama fannisanii beekta amaarri gabaatti nama fannisaa ture bakka nama fannisantu jira diidaa keessa hin beektanii karra fannisaa jedhantu jira diidaan keessa itayyaa gara reexosaa kana ol immoo goondetti farrisa bakka nama fannisan nama waa balleessee an fannisanii reeffasan akka namni arguudhan namni yoo achi ga'u namichi kun maal godha hin geerara amma maal jedhaan jiruu jiraachuuf danii lubbuu jaarin ajjeesu lubbuu jaaranii du'u maal du'a sodaatanii jedhan lubbuu jaarin ajjeesu jechuun biyya keenyatti dur yoo islaamummaan dhufin jaarillee nama ajjeefti jaariin beeytaniimi jaarin namni hin du'a jedhan yookaan immoo jaaraniitu hin du'an jedhan lubbuu jaaranii du'u lubbuu jaaranii du'u lubbuu jaarin ajjeesu maal du'a sodaatanii jedhanii mataa sana durraa immoo haadamin akkasi fannisan jedhan maal jechuun isaa amaarri mataan irraa naadini matama kiyya wajji du'aa jechuu isaati. Waan akkanaattu jira namni gaafsan du'an sodaatu jechuu kiyya du'a mataan irraa haaduu mannaati matama kiyya wajji du'aa jechuu isaati. Ka achitti ka raasgaargamoonni akkana godheef akka natti fakkaatutti namni haga laakkamin beekamu lakkoofsi hin jiru namni gariin 2,000 jedhaa gariin 1,000 jedhaa gariin 3,000 jedhaa wanni beekuun namarra jiru beekaa wanni Annoolee kun amma namni Arsiin Oromoon biyya birayyuutti maaliif yaadatan beera harma muraasani harka muraa turan gaaf tokko callatti Dajjaazmoo Solda Gabreel nama Arsii harka nama 400 irraa mure gaaf tokko callaa disalveeyak dubbate harka mirgaa asitti irraa muranii kun evidansii jiru harka muruun biratti isaan bira wanni immoo haaraa godhanii isaan itti jalqaban ka amma harma muraa kana kun harma muraa beera itti hidhanii harma muraan sun kun amma mataa turte san duubatti ka amma namni lola dhaamee san callaayyuu miti harka muran mormatti hidhanii galchan mormatti hidhi isaanirra jira salphisuu beeytanii harka tokko immoo harka garii jedhan muka tokkotu jira minni sun ammallee jiraachuu hin danda'a achirratti fannisan irratti jala sirban muka achitti harka muran kan achitti hidhanii kun jechuun himileetii godhu salphisu mooraalin isaanii ammaa achi ka'ee waan ammaa achi waan kanaan ka'an jechuufi akkan kaane gartanii harka eegamurallee magaawwanni mormatti hidhaniif hin jiru harma wanni achirratti fannisaniifis hin jiru yoo akkana goone jarri kun ammaa achi beeka waggaa 5 jarri kun waggaa 5 iyyuu miti ka duraa yoo lakkooftan gara waggaa 7 san durallee 1840s kana mara waan mo'ataniif
jarri kun nama sarmuu miti yoo akkanan goonin hin jedhani fakkaata jechuu kiyya kana achitti godhanii jedhanii san duubatti kaa namni tokkichummaan lolli hin dhagaamne yoo leenjisoo waan godhe gosanii ajjeessan malee namni lola achi marratti dhaabate maaliifi kuni waan amma abbaa obboleettii qabaa haadha qabaa intala qabaa wanni kun agartee harkaasa namni sodaatu dhugumatti warqallee muraniitiin jedhan san waan san goonan dhugaa ta'e kaa isaan biratti sanirra lolli ta'uu hin dandeenye koolishii sunillee adda addaan battaname hagasii as lolli guddaan hin argamne jechuudha. Ani amma kana akkuma isiniin jedhe yoo taarikaa wajji bal'ifnee ilaallu warra kunoo Hirooshimaa fi Nagasaki san fakkaata yoo dhageettan taarika horii baratanii beeytanii Ameerikaan eega lolli dhume Jaappaanii gubbarratti boombii nukilaarii buufte. Gaafsan boombii lama buusanii magaalaa lamatu jira achirratti buusan. Namni gariin maal jedhaa Ameerikaan maanuu boombii sana asirratti buusuun isarran turree Jappaan immoo watamtee harka kennattee boombiin sun achirratti bu'uun isarran turree Jappaan immoo dubbii soqee Ameerikaan akkas godhuu isarran turree namni gariin maal jedhaa Jappaaniin badduu waan taateef of dura itti ka'uu hin dandeetti. San callaa oduun ta'in immoo namni biraa Ameerikaa akka sodaatuuf Raashiyaa taatee biyya biraa akka sodaatuuf akkas itti godhanii jedhan. Akkuma san isaan birattis kaa isaan boombiin qaban albee qawween nama fixanii qawween nama ajjeesuu hin dandeettu. Qawween isaanii nama baay'eetu jira ajjeesuu fixuu hin dandeenye achitti sanii itti godhanii Nagasakii fakkaataa jechuudha. Achirraa ka amma oduu asitti hin geenne duratti taarika Profeesar Mahammadiin dubbataa amma raas daageen kana xumuree jennaan maal godhan eega Arsiin dhume amma karaan banameefii jira. Arsiin eega mo'atame karaan barameefii jira amma maal godha ji'a lama keessatti eega lolli Arsii dhume duubatti miilika'ee gara Hararitti duula. Raas daageen diida irraa gad itti ba'a. Eessa dhaquu edan amma calanqoo deeman. Waan calanqoo Profeesar Mahammad Husin bal'isee himaa amma karaan bayeef asirraa wanni dhoogun jiru kan militaarii Afrikaa asirraa mootii achitti gadi erganii kun shawaa dhufee achirratti deemanii waan godhan san godhan jechuudha. Achirraa immoo bal'isee isinitti himaa baaleetti duulanii ka baale san illee ka waan na ta'e isinitti bal'isee himaa warra baaleetti keessatti waan baaleetti ta'etti raayyituu keessatti ta'ee akka itti baale qabamtellee achirraa duuba ta'e. Ka wanni Annooleen histirii Oromoo keessatti yoo fudhanneetiin jennu it is a place of memory. Dhugaa rabbiititti yoo dubbanne namni jeenni keenya baay'ee lole. Dallootti lolan, gixiriitti lolan, gammoojii lolan simbooliin Oromoo qabsoo Oromoo kana wanni ta'eef bakka harmi beeraa muramte sanii bakka dhiinni sun jige sani. Beetanii mararraa namni ka dhume illee garra jiru azuuletti dhume. Kun immoo simboolii agartanii simboolii nama salphisu jiruu namummaa namaa gaddiqqeessu dignitii namaa tuqu jechuudha. Dignitii namummaa keetu yoo akkana godhan. Kana waan ta'eef akkuma dhageettan OLF akkuma galeen 1992 argatanii saayibni kee tokko illee achi keessa jiraayyuu ka achitti dubbate keessaa tokko nadhii gammadaati namni san beekne hin jiru achitti gaafa san achitti dhaqanii kabajan 1992 argitanii viidiyoo arguu hin dandeettanii gaafa galan achitti OLF nama baay'eetu achitti bahee dhageettanii jirtanii isin marti warri bira jirtan argitanii jirtanii achitti gaanii kabajanii tokkoffaan achi lammata immoo ka ammallee akkuma dhageettan siidan sun ijaaramee qophaa'ee kunoo nama 500,000 people achi dhaqan jedhan deengadda kun argitanii jirtanii siidan sunis bayii achitti ijaaramee kun jechuun ka 500,000 jechuun nama asii miti namni biyya sanitti ka itti dubbadhe jira namni biyya Arsii keessa nama gana ba'atee dhufe arginee hin beekne gaafsan gaafa Annooleetti ol gaansan kana jechuun Annoolee amma kataate symbol of Oromoo unity symbol of sacrifice kan namni kitimaa itti ta'e oduu bakkeen hedduu jiraattu san taate achirraa achitti deema jechuu kaa kun jira. Amma ka achirraa akkuma isiniin jedhe raas daargeen waa lama godhe. Amma raas daargeen asii qabate duubatti asitti aqnyii ta'e gavarnarii ta'e hin bita jechuudha. Amiin maal jedha egaa Harariin qabatan duubatti isin amma deemaa Dajjaazmaach Walda Gabreel abbaa shayxaan jedhaniini isaaf raas daargeen amma deematii baaleen qabadhaa jedhan amma kun amma lafti haftee kun waa beekama ce'uu callatu hafe. Waa beekama akka itti ceenan May 1989 deemanii amma oduu achi hin geenne duratti kun maappii bal'isee isa keessa maayee isinitti argisiisa maappiin kabiraattu jira. Waa lama godhuu calqaban amma baaleen. Amma Arsiin hin loltii mala godhuu jalqaban tokkoffaa Arsii somneet ganiin harka kennisiifnaa jedhan. Kaan kun maappiin tokko kanaa bakka kana bakkeen jiru bakkeen lolli ta'aa ture kunniin yoo kitaaba bitattan arguu hin dandeettanii warri kitaaba qabdan. Bal'isee marabaraa dubbatee achitti arguu dandeettanii ka akkam godhan sinif fakkaate namni ejantii miilik sadi ture biyya Arsiitti akka beekame
tokko birbirsa badhaasaa jedhanii ka iddoo deemeetiin ka oduu guuraa tokko isa tokko halkoo daargee jedhaniini tokko immoo namicha kana namicha haarawaatu dhufe kaama aktarii biraatu dhufe kuni waka ajaa'ibaati maqaan isaa Buusarii jedhaniini namni hin beekne garii Sheek Buusarii jedhaniin Sheek Buusariin kuni walloo dhufe yan walloo dhufe deemeetiin akka amantii nama godhee dhibee kaseesse sana namatti yan dhibee xaaqaa fidee dhibee sanii namatti rirrigee nama islaamati rabbiiti warra muslimaa keessa deeme akka nama hiyyeessaa kennuu godhee dhibee ka fidee isa jedhan karaa biraatiin immoo Minilikii nama kabir hubbaa dhageettanii kabir kaddee dhageettanii warri bara biyya sii dhuftan kunniin sobee malaan harka tokkoon akka kennan godhan jechuun ka amma Arsiin tokkoffaan kabaalee ka jiru hillollee oduun ta'in tokkoffaa dhibee itti gadhiisan lammata immoo warra lole garii keessaa Buusarii kana itti erganii Buusarii kana nama birallee itti erganii harka kennisiisan amma Arsiin ka odubaalee oduulolu wanni Arsiin baalee ta'e tokkoffaa lakkoofsillee aga Arsii biyya naan baay'atu takka jedha Arsiin baay'ee ka jiru biyya waa beekamana lammata immoo Arsiin baalee sun wanni akka warri Arsii gamanaa kana godhuu hin dandeenye jechuun waan leenjisuu fagaan godhuu hin dandeenye liidarshiippii kennuufii hin dandeenye kalolu martuu adda loli amma kunoo fitiraayii daadhii tarreefa allee lolanii jiranii achitti ka yoo isaa ka dhaaban eega hidhii achitti immoo hidhii muruu jedhanii waan ajaa'ibaati harka muruu callaa oduun ta'in hidhillee muruu jalqaban hidhii kana immoo agarree biyya Arsii keessatti Baalen keessatti hidhii muruu jalqaban nama hidhii muran hidhima kana muranii jedhan jechuu hidhii muranii harka muruu jalqabnaan fitiraayii daadhiif allee harka kennatee inumaa rahu milikfaa baay'ee qawwee kennaniif jansan dhageettanii warra biyyaan beeytanii ka achirraa lolli hin jiru oduun ta'in amma gamanaa dhufan dakasi dajja amma maappii kiyyaarratti yoo argitan ila lamaappii kana laala raas daargeen asirraa ga'e kun azuul irraa ka'ee as dhufee ilma isaa wajjiniin dajjaas astaa wajjiniin as dhufee kun asitti haga gaasara dhufee achirraa as bahee gobbatti baanii kun immoo iturraa ol bahee karaa hararirraa dhufee kana ka gargaarsa kennuuf ka amma baraas mokonnin fa'a gargaarsa kennaniif dajjaasmaat walda Gabri'eel gammoojjiitti qabatee jiru gammoojjii jechuun hin beeytanii warra gammoojjii jechuun warra karaa warri raas daargee karaa badda qabate warri dajjaasmaat walda Gabri'eel karaa gammoojjii qabate dhufanii asitti kunoo walgaanii ka maayika yeroo natti sirriitti hin dheeressine gabaabsuun hin danda'a maayika warri karmaamidaa dhufee gaasaratti dhufanii raas daargeetti harka kennatanii araboo jedhan araboonni dhufee nama jaha harka kenne irraa fuudhee karmaamidatti nama inni fide san nama torba keessaa nama jaha harka ajjeesan gobbatti jechuun haga sanitti illee qabso ture jechuu gobbattu achitti kaa'amaarri maal jedhaa gobbaa yedammareetti achirratti dhaabatan magaalaa haga achi garas ga'utti malkaa amaaraa ka jedhantu jira bakka maratti ka irratti jiramadu qabsoon jiru lolli biyya Baalee dhibeen itti seenee jennaan gosti walitti dhuftee tokkicha ta'uu dadhabnaan qabsoon isaanii akka gamanaa ta'uu hin dandeenye garuu nama baay'eetu dhibeen sun illee lafaa fixe gosti gariin nama jahatu hafe'aniiyyuu gosti gariin nu hin dhumtee jedhanii waan ta'eef lolli itti tuquu hin dandeenye amma ka wanna oduun finne duubatti ka wanna konsikonsii ta'e waan baay'ee ta'eef wanna irratti ta'e gadaan hin baddee lafti irraa fudhatamee naftanyaa itti gadhiisanii namni akka amma jiru kana Itoophiyaatti edamtee Arsiin ka akka itti butamu kanatti waan bitameef bal'isee kitaaba keessatti illee waan barreesseef kana konsikonsii kana dubbisuu hin dandeettanii asumatti dhaaba galatoomaa bagana dhageettanii galatoomaa isin jedha.